Ah. Wayitaayalii Eegas dubaati ibidda san biraa dhaamsitee mi? yeroo an ammaa mikaa baraan kunoo gaafa mililiksan iyyuu baraan waggaa 40 ture bara gaafa inni argitee gad dhufee arsii teennaa fi argee calanqootti argitee wanti harkaa namarraa muru namichi Ati waggaa 40 yeroo san? yeroo san. Roobsaan baan arsii maala malee nama si duuba jiru naa wajjaa soofti hin jiru. Egaa wayii namni wayii si duuba jiraa mi? Egaa dubbii jabdu argaa biyya jabaa kanaa kana daftee ofirraa qabdee malee. Manguddoota kennatu yeroo haasan akkamii haasan beektaa? Bakka amma ijoolleen dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irraa keessu tokko nagarree Inaani kan bara sana gartee nama mililiksan jaarsan hundaan turre ijoollee dargaggeessan kakeenii kana ture jechuudha jedhan. Amma mucaa tokko jira abbaa shittoo jammoo abbaa shittoo jedhanii guyyaarraa waan akkanaa kana fidan. Mucaan laal ekspiriyeensii qaba nagarree. Uzi bildaa naa ta'a mucaan naa ta'a jenna. Maal inni wanti sun agartee aadaa amma yoo adama maybe gara itti dhalatte kanaatti hin jirtu. Ani garasis yeroo tokko bichaa deeme haati tiyya beektaa warra baddeessaati. Gisee takka qofa achi dhaqee sanuu xiqqa. Ati keenya faa? Haati tiyya. Ati keenya faa? Atuu keenya jechuun bara kastaa? Abbaan kee warra baale. Waa keenya maanii seeti ati keenyaanis. Gara aadaa ni mata dhamsa. Gara abbaa ni mata malee. Litaa gar tokko warra aadaa itti jirtu hunda walumaa keessa jirtu. Silaafuu Oromoon tun tokkuma dhiinni kenna. Tokkuma kalaan yoo dhiisee tokkuma naaf sillee si galee. Kanaafuu gara baalee kana jira amma kan mucaan haasuu sun agartee aksantiin akkasii sun loqonni sun manguddootaatu akkas haasa. Inni amma akka manguddootaa ta'ee haasa'u jira. Osoo deemtee amma gara baalee kana gabbuute akkasi loqonni nama gugurdaa hundi isaatu teetteen ajaa'ibda haasa isaanii. Digale? Aboo gisee inni dhufe abbaa shittoo sana maniin fadha gisee inni liibii jiru ifiifin itti ergadha saanni gargara liibii kana ta'a. Ni dhufa abbaa shittoo meeqa? Ilaa ibboo maale hin beeku gaara kan nije. Inni dhufa rakki. Abbaa shittoo maale abooni haasawa. Laal taalantii qaba beektaa kennaa qaba. Loqoda arsii kana danda'a. Loqoda beektaa arsiin kun loqoda garaagaraa jira bara akkasii bara. Harargee danda'a. Loqoda Booranaa danda'a. Loqoda Jimmaan danda'a. Wallahi. Abbaa shittoo itti sheeru. Kana hundamoo? Deemu kanin. Baadiyyaa kee. Kanin baadiyyaa kee loqoda isaa san haasa. Gisee haasa'u fedhe san haasa. Sigalee. Taalantii dha. Barja carroo bina bara kan ammas mucaa tokko jira beektaa SB keenya fayyuu sanillee loqoda jijjiiree akkas nama godhaa bara taphatti as jiru. Inni bar suni Amaara aksanti Amaara yeroo isaan afaan Oromoo baratan akkas haasan warri Amaara. Cabsaadha. Cabsannaa jaamatan. Isaanitti muutii qabachuu jiran. Kanaafi akkasii warri garana akkas haasan isaanirraa anamma mucaa tokko kaleessa guyyaa iidaa asitti wal agarree guyyaa iidaati kaleessa. Adamma akka haadhatii sadi naasootu beektaa yoo si argu loqota kan kee keessatti warri haadhatii suni haadhatii warra hanqa jedhu sani hanqa jechittee. Hanqa yoo fiiga. Hanqa yoo miti bakka jabeessanii hanqa yoo miti jabeessanii. Warra miikkaa jedhu ka miikkaa. Ani bara wanti kana naatti koo wanni kana na dura alallaage shama
shamarree jimmaa tana gisee takka shamarree baalee tana gisee takka wajji haasawaa walillaa ila harkaa rabbata kiyya. Bilbila kanaatu si harka balleesse. Maal asittidha yeroo baay'ee aslii faa wajjin walitti jijjiirraa mubaarakii ijoollee tanaa wajjin jiraa miti. Ijoollee harargee nama tokkootu nu keessatti argama nama akkasii yookaan maakii nama lama akkas nama takka akkasii nu keessatti argama. Baay'inaan isaanii wajjin kun waan ni fayyadamna achumaa waliin daawwattu hin jiraata. Ammas gisee takka takka hoggaan irratti dabalu kun takka ishiitti tana hoggaa akkanatti irratti dabalu achumaan lafa doon illaa gaarii. Amma ati qoqqoodee akkamii soddommaa kanaaf dhugumaan qophii moo akkamii amma tana namni illee haadha ga'uuti. Akkamii qophiin kan keeme? Qophiidha mee waan fayyadee sanirraa waan takka takka asumarratti aadaa dabarsitime soddaan sodaadha jedhanii jechuun gaa. Amma gaa beektaan akkuma jalqaba siin jedhe aadaa tanallee tan akkasitti illee hundallee beekuu baadhu hundaa siin wallaalu. Amma fuudhuu feenaaniin beektaa akka aadaatti akka aadaa gara warra sii koomandoo kanaatti intala takka fuudhuu yoo feete dursitee isii dubbifataa akkuma fuudhuu isii dubbifachuun kun beektaa dhiyeenya dhufe anyways dhiyeenya dhufe kun atillee beektaa maa gara keessa karas illee nama jechuudha. Tokkumaan wantoota akkasuma dabalatan. Amma anaaf yeroo maduuka deemnee walitti himna yeroo maduuka deemnee ta durii dhiisneetumaan tamammaa walitti himna. Egaa dubbifattee jaarsa ergattaa jechuudha. Jaarsa ati ergattu immoo nama dubbii beeku ta'uu qaba. Nama yoo achi dhaqe dubbii waa ofirraa deebisu gisee garii bar dhaqxee achi ganda sanitti bar warra soddaa akkanaan barbaannu yeroo isin jechuu danda'u fa'aan bala. Nama dubbiin beeknee jira dubbii tokko yoo dubbattee fakkeenyaaf kanaaf isin hin dhufne jedhee nama explain gochuu danda'u yoo hin taane dhaqeetumaan achuma seenee hoo Ini soldado ubi jenaan. Akhirnya abang kabatani dah kan, orang apa? Isi numpet mal kabatani dah kan ni. Mal kabatani dah kan, makanya amma kisi dah kan, makutu kisi erku mal kabatani dah kan, kawan ni dah. Tadura orang kabatani dah kan. Tadura anak kebeku bara. Tadura TV tadura ye mal dah kan itu makitani kan ni mal lama. No, devi kabdila kita dura taatu kasi sadarka kab tartiba kabdi. Takanati wanta undi simbutam. Abon kasi intento. Adu kana bayad nande ne seko fami. Adura atin tarata ka fudu dafi dura jar sergata chu. Jar sergate Marga abang kan kende. Yo nimbeito ka. Abang kan kewa. Amo sila isi gagabatan kalas sila. Anam sila isi gagabatan ay wanta tak isi numbeito. Marga kabatani dah kan mojang feda jini. Tamargaatana laalam gara argeetitti jimaa qabatanii dhaqan. Jimaayyuu yeroo jimaa harkatti argite warri kun intalaaf deemaa beeyta mire. Wah, raraan magarsaa jedhanii dhufan. Harkatti argite naaniini akka warri kun intala jedhanii jedhu. Warra sii koomandoo kana manguddoo maal dhufa. Gisee manguddoo argite ati jaarsolii biyyaa gurguddaa isaan argite gaabii uffatanii ka abbootii gadaa. Abbootii magadaa jedhi kaase namni gurguddaa mun abbootii magadaa jennaani. Warruma kana gaafa argite warri kun argite dubbii wayii jiraachuu waa wayii shakkuu qabda. Yoo nama intala qabu ufaa taate masti shakkuu qabda. Intala argitee intala harma baafte qabaannaan harmi si xiqqoo si ol jedhe qabaannaan dhadhaabbate sana qabaannaan waatu jira jechuu qaba. Gara yoo immoo namni ati ubbadii wayiillee waa qabaatte yookiin namni martuu waan ufuma shakkaan yoo nama wallaltee duraan nama rabbashu faallee taate badaa namanna himatu. Himannaanis dhuftee waan akkasa anamma yeroo baay'ee biyyatti gaafa ijoolleedha. Galgala gisee ijoollee namaatiin dhawa gisee ijoollee namaa tanaan dhawa. Manatti hin galu akkaan deemaa dhufe manatti hin galu yookaan dallaa bira dhaabbadheen yookaan gibbii ala dhaabbadheen dhaggeeffadha. Himannaa wayii dhuftee jedhee xiqqoo dhaggeeffadha. Dabarsee yookaan muka wayii tokkotti. Ati amma laal ati amma intala warra si koomandoo takka fuudhu yoo feete abbaa keetitti himtaa jechuudha gabaabumatti dursite abbaa keetitti himtee yoo abbaan kan kee nama lubbuudhaan jiran ta'e abbaan qabu dhabraa mata isaanii haa godhu. Kaniifuu wanti yoo abbaan qabdu ta'e hin beeku dhiifama yoo abbaan kan kee jira alhamdulillah. Kan dubbii isaanii haa godhu.
keetitti himteetiin abbaan kan kee ergitee waan san si qorata intalli eessa si gaafata qaba intalli eessa yakkan wal beekanii waan danda'e information tokko tokko sirraa fudhatanii booddee nama michoo boodanaadha walimee waa'ee keetii sirraa baradhee gisee na gaafatanitti hayyee isiidha ishiitti mukaatee siyaasatti nama dubbatu jira okay garasii ammoo bilbilimee siin jiraadhani as jala bar waan takka waan bene waan kana nu gaafadhu maal qabatanii kana kan jechaa jirti bara komantiidha isiin lenni feeti beeku waan takka caffeedha moo reefuu bar caffeedha moo maal jettan isin hin beekne caffeedha moo isin hin beekne abboon beektu waan takka kan beektu joon gaafatte waayitee ishee isa beektu maal kaagona gaafin isin as jala na gaafattu waan biraati si gaafata artii baranaa miti ani kaisi isin baale ye warra isin baale mere baale ba kan na fakkaata ya kaisi indi boye si manguddo maatu man abbooti ma abbaa kan keetu manguddo ergaa manguddo maatu dhaqee maatii sitti dhaqanii naga gaafatanii hosseenanii ta'anii booddee gaa manguddoo rakkatti naga ol gaafattu beekta ol gaafattu akka ol fuutee harka ol dhugattee biyya alabaa jiru ergaa harkisan yaa ta'an akkasii harka wal dhungachiisan biyya teenya malee biyya biraan jiru dhoorkaa jaani maali biyya lama bakka biraatan amma biyya arabaa ta'a biyya nuti jiru tanatti harka nama tokko dhungachuun dhoorkaadha harka abbaa fi haadhaa wanta hin jaanis dhoorkaa isaanoo arabni kanatti dhiira anasitti jibbaa akka ajaa'ibaa kanatti ka isaan asii mallaa kan isaanii lamaan wali jiran dhiirri akkasii wal dubbisan amma nu biratti shook ta'an qaamni isa akka dubartii yoo akkasii wal dubbiste irra wayyaa dhiirri akkam akkasii wal dubbiste dhiirri silaa rakkoo keenya kana wal dubbisuu qabdi ture akkasi malee imma kanarratti jaarsa ergatte jedhe gaa musii himaati gaafa ammoo jaarsa ergattu akka nama konkolaataa bitachuu hedduutti kiisii kan kee qaqqabattee ta'uu qaba shuu dheera deebi anaafisii waliin rakkoo maaliif jiraan hin taatu kiisii kan kee qaqqabatteetiin akkaawunti kan akkana jettee gallaallatteetiin itti argita malee homaa rakkoon hin jiruu jettee hin ta'u dubbii jajjabaa kan dubbii gara kanaa kun yaa dubbii karaa keessa kana silaa jira isee akka nama konkolaataa bituu yaa kana mataan na nyaata dubri teenna bar inshuraansii qabdi bar teenna bar akka deengada aslii siin jedhe bar inshuraansii qabdi yoo isin bar sirraa duute iyyuu namni bar bakka sii buusa bar beekta yoo dubrummaan qabaanne iyyuu bar yoo dubrummaan qabaanne hin deebista bar qaxxitumaan fuudhee galchaame warra deebii waan jedhamu jira warra deebii jechuun torbaan tokko egaa fuutee torbaan tokko maatii kan kee bira tursiifteen booddee dhaqxee warra ziyaaruu qabdaan jedhe haya dhaggeeffadhu haa torban tokko teenyeetiin isiin torban tokko manuma kiyya teessee warra deebii jaansani fuudhee dhaqaan isii tanallee fuudhee dhaqaa isiillee fuutee mookam isii waan isiin dubrummaan qabduuf irraa akkana jedhameetti hima Amsa waan hin taane illee nunaas isii dinti dhagee dhuguma barra ishee akkas hin jedhu ani nama tokkoon arge eega dhalatee aga dhagee kaa taani oduma dhagee ani kan arge gaa tokkotu intala fuudhee naaniin intalli jechuun akka namichi kun maal jedhe sheetichi
yeroo beemu kullaa jedhe beekta. Baaduu sheekee yeroo beeyye. Fuudhee akkasi kun akkasiin deemee warra deebii waan jedhamu jira. Gaafa warra deebii sana laal nyaata maatiin kan kee isii tanaaf waa baay'ee qopheessaniif laal. Buraatoon beekta micciirraa. Caccabsaa fi micciirraa manaan waan jedhu dhageera. Dhadhaadhaan kan dalagame tokko dhadhaadhaan micciirame kana jechuudha. Waa hedduu dalagama bakka nyaata gosa adda addaa kana dalaganiitiin kennaniif. Maatiin kan Fiddee asin nyaanna. yoo obboleettii qabaatan obboleettii tanteefaa, adaadaa tanteefaa, haadha tanteefaa tuuyyuu mana keessanitti mana itti fuute intala itti fuute kanaatti qopheessanii aananii naga waa hunda kennaniitiin isin maatii isittiin deemti. Maatii dheetti warra deebii jedhanii kan. Waan dila sanaan hin nyaadhu fuutee deemtini. Wallahi gisee diraas waan dila sanni yogga fidanii. Heerumsiisan barama tartiibaan sii deemuu fedhee garuu ammoo Awwa wallahi barnoota hedduu argu jira itti fufi wallahi waa hedduu argu. akka siimee haa'u faasonni siimee haa'u bakka silaa siimee haa'u keessa siimuu jira malee silaa tartiibaan siimee irra caala siimee haasa. Ama bakka Wallahi ammaa hojjetan tafsigee bara. situ bakka jaarsa erga tansan fedhiin hibee ta'an akkasirraa argutti. Lakkii sannaadan tamaami ajaani natti himi waan jiru. Jaarsa ergan dura siimee mi. Jaarsi dhaqee intala sii gaafatanii gurbaa kenna akkanaati argitee akkatu jirti laal nu magarsaadhaaf dhufnee san jedhanii intalli tamii qoratanii ani intala yoo lama qabaate tam xiqqoo mota guddoo si galee adda baasanii akkasitti yoo argitee intalli ka heeruma geetu taates namni beeta intala sii kennullee takkumaan ayyeera koon hin jiru hin jedhu beeta. Meeshaa gurgurtaa wayiitii Xiqqishoo intala tan akka jabeeffatanii fi. Meeshaa gurgurtaatu namni hin qaalessa si galee qaalessee bogatii jalqaba 5,000 jedheen eegasii osoo hortee gaddeebsu 3,000 gurgurata si galee saniifuu jalqaba xiqqoo mi'eesseetumaan osuma diduu yookiin deebi'aa hin mari'annaa isiinillee mari'adhaa maatiin mari'adhaa intalli fira qabdi intalli argitee abbeeraa qabdi nama qabdi intalli argitee. Ummata kanaan mari'adhaa nutti gad deebi'aa jedhaniini akkasitti beellama qabatanii wal biraa galan. Galee? Waan kanarra gaafii takkaan qaba. Arargee marmanii gaafa isaan arsii kan argitee. Seefar ijoollee keenya dhaabara asin nu bira ciqqii xilli sun jirtu akka beekta. Galgala dhaqanii. Ganama subii mana namaa seenan beekte warri mana namaa seerosii nu biratti mana namaa seenanii ganama subii seenanii mataa dhaabanii to'atattaanii jeeyina isin biratti arganne nu magarsaa jeeyina maqaatti godhan shamarruma jeeyina isin biratti arganne nu magarsaa jedhanii achi booda ta'anii waan godhatanii achi booda intala akkasitti wanti immoo galgala sargii dhufte nu biratti biyya teenyatti yoonii fi intalli fudhattee gurbaan intala biyyaa hojjiisee bootaa biraa fageeffatee magaalaa fagoo biraa achi tureenii dhiiroo hoggaan galee wayna jalaa fuudhanii wayi adda nu baasanii waan juuni magaalaa biraa geessee achi tureen malee arra ganama gurbaan edaa kuteenii mama galgala yaa'an namni dargaggeessa biyya teenyatti harga galgala arra intalaa baluutiin deemu qabajee fuudhee kutaan. Galgala kaan immoo fudhatee kutaan tokko tokko warra badeeni buttaa akka nama butatu tokko jiru galgala garuu walii galalaa biyyoon biraa. Balbala tokko ofirraa banaa ta'e. Waan ajaa'ibaa himu jira asitti waa jiraatudha. Waan jaalatanii waliin dubbatanii ijoolleen maal lamaan mucaan fuudhuu fi intallee. Ijoollee wal kutan. Wal fudhatanii kutanii achi booda nama tokko bira dhaqan nama kabajaa bira. Mudeenoo intallee bakka kanaa jirti jee gurbaa bira geeffasisan ergaan amma biyyoo si bira fidadheetiin deeman guddoo dhaqasiin jeessi erga. Tuni jirte bakka mana. Akkasii ati abbaa kiyya dheeyitee abbaa kiyyaa wajji kaatanii gadda san dheeyitanii akkasii sargiin gargar dhumatte nu bira xaaxaan akka namaa kadhata akka deebii beellama qaban taa'ame. Seeraa taasisidha. Ansi himu jiru ta'amu fakkeenyaaf nama intala argee takka fuudhuu yoo fedhe karaa seeraatiin fuudhuu fedha. Karaa argitee
jechuun maatii ergee maatiin naa gaafatee akkasi fuudhu yoo nin qorata namni kenna. Sanyii isaan qoratanii gosa isaa gaafatanii gosti sun gosa akkamiiti ilaalanii ilmoo kennuuf hin jira. Calluma jedhaniituma fuudhanii hin kennan. Mucaan funyaan kana qabaa, gadi qajeelaa, mallaqa qabaa, akkaawuntirraa. Akkaawuntillee nama laalamaa garuu immoo kuni argitee kiiloo kaasu. Akkaawunti qabaa. Amma laala. Hamza. Tokkoffaa gaafa sii gabaasatu. Gaarsin dhaqee waan guutuu informaationa guutuun kennaaf sii gabaasuudhaaf dubbii informaationa hoos hin jedhu kana siin jedhu. Booddee warri argitee intalaa argitee sababoota qaban sababa namni sababa hin dhabuudha. Intalli barataa jirti jechuu danda'anii, intalli teenna xiqqoodha jechuu danda'anii, digalee argitee waa hedduu tarreessuu sababa baay'ee tarreessuu danda'anii yookiin immoo booddee maalumaafuu anilleen argitee fira qabaa, intaltis fira qabdii, aalii qabdii, aanaa qabdii, isaaniin gaadhaa, isaan dhageessisaa jedhee deema namichi jechuu abbaan intala kana itti hima jedhanii beellama qabatan. Beellama erga qabatanii guyyaa beellama san irratti warri himnaas deebi'ee dhufu. Amma gaafa kana gaafa duraa kophaa isaati. Abbaan intalaa. Gaafa duraa kophaa isaan dhufu. Gaafa duraa kophaa isaan dhufu. Maaliif jennaan beellamaan hin dhufne warri. Beellamaan waan hin dhufinii fi kophama jette yoo namni illee bira jiraate kophama jettee qabattaa kana. Egalee tasa ta'e namni jiraachuu danda'a, ollaa nama waamachuu danda'a, meebi kun kophama. Booddee ammaas gaafa beellama gisee gaddeebi'an innis jaarsa qaba. Manguddoon warri isaa dubbatu jiranii. Kunis manguddoo qabanii taa'anii haasa'an jechuudha gaafa. Amma gaafa kana argitee sababa yoo argitee intalli hin kennamtu ta'es yoo hin kennamtu ta'es kanatti xiqqoo adda baati. Xiqqoo caafii ammayyuu ganaa laayinii karaddeeffachuu wayii malee intala approve arganneef hin arganne yookiin osoon argatiin galuu dandeetta gaafa lammaffaa kanaas. Gaafa sadaffaa dhabdee argattee beeyta. Aboo biroo akkami beeyta? Ammoo osoo akka taateen hatta haasa'u jirtu wanni waajiin qaawwayita kaasee kutee harargee bu'ee harargee irraa baala dhaqee baala irraa akkatti wanni kun godhamu akkatti sibiraa kutee waan kana haasa'u jira barrati. Ati asuma jira barratee isaame? Talafa dheertuu tana ummanni keenya beekamu ummanni Oromoo kun ummanni keenya osoo hin jedhu ummanni Oromoo kun ummata aqlii qabu fiigalee uumama isaatiif ummata qaruu ta'e. Talafa dheertuu tanaas warra kaalkuleeshina keessa ni galchanii beeku. Fiigalee nama lafa dheertuu deemee dhufu kana akkasiin akka warra lafa walitti dhiyoo wal deddeebisuun tunis laaffatu akkasitti. Fiigalaame sanis inni herreeganii ilaalanii jechuun maybe ta duraa dhufee lammaffuma deebi'ata. Lammaffaa irratti argatus dhabus lammaffaa irratti adda baati. Taate bakka bareedaadha gara tokkosota boqoysitee garaana boqoysitee. Achi booda homaatu jaanan jettu dubbate. Dhaggeeffataa nama si jala garsa kee himmata tasfaa mureetiin ciqilfadheera. Intala sii kenna yoo ta'e yoo dhabde iyyuu yoo dhabde homaa kassaabde bee yoo intala sii kennan ta'e argitee beellama sii qabanii gartee beellama yaani kahaa jechuudha maashaallah hin gammaddaa mijisee kan yoo gammachiisu Nikahatu nama gammachiisu. Gaafa nikah garuu dhiira caalaa dhalaa gammada guyyaa ifaa sana. Gaafa nikaati jira gaafa nikah argitee lamatti qabanii nikah siidhamaa argitee gaafa nikah kana kaa gaafni adamma kiisiin tantee laal hollatti gaafa kanaa maaliif gaa kubee jira kubee qubaa yookiin warri kaan qalabati jedhuun sana qalabati jira qalabatiin kun wayii laasiin wayii bitteetti goota ari'amla laasima kaayisii bittee bara asirratti wanni waan isumaan hiitaa bara guddichuma bittaa bara
Guddichuma bittaa mire. Wantichi bakki. Mas laal nama uffata jira. Uffata isii jechuun uffata isii guyyaa kana waan isitti waan ati duuba deemtee mallaqa kaffaluu malee hayi kanan bitin jechuu hin dandeettu. Wallahi billahi hin dandeettu. Kun jettu ati akkamittiin gurbaa soddaa taatee gurbaa mee wallahi jedheetta gurbaa soddaa taatee osoo abbaan achi jiru osoo yookiin obboleettiin osoo obboleessi achi jiru hayi kanan bitu jechuu deemta. Amsa kamu basu Allah kala basu kuma di baja kuma ja kuma sadde ko ben kono kafalu ko fadra kafalu ko demte Ya Rabbi intala maraattu isinitti qabin ijoollee bakka sanatti intala maallaqa kana boodani aannan intala isinitti arabuta arra shaantaa lama sadii. Ulfaan achi lalaara dubbiin bakka kana jiru yoo isin nama aqlii qabu taate digalee Dhiisii siin jedhu. Very good lakkeedha. Ana kanarran fedhu osoo ati kana fudhadhu jettuun kophee tana sadi godhadhu osoo jettuun isin akkayyuu nageettisiin jetti fa'a. Galee yookiin osoo iskaarbii kana shan fudhadhu jettuun isin takka fe'aa isin jetti beekaan beeki si qusachuu jirti amma bakka kanatti. Galee Wallaahi waan dhugaati bakka kanatti illee. Maaliif jennaan warri guuri jedhaan jiru warri uffata kana isin ofii guurachuu jirti. Galee Koi, amma si gaafii sii qabaan immoo asi gaafii sii qaba. Ati amma waan kana akka breaking newsitti breaking oduu ammee jedhan san sabbar zeenaatitti ayii jettu. Maa kun hin jiru bakka itti dhalate. Ni jira haati liqammaa jettuu kun hin jiru haa. Dhaggeessanii guyyaa sanii uffata tokko guddaa maal jama biyyateen jetti. Maali gaafa waliin awwoon beekan. Dhalaan teenya moggaan takka dhalaan yeroo baay'ee maaliif heerumte jennaan ani abaloo uffata sana akkasii bitatte isii anis akkasii bitachuu qabayyee heerume tanaa jettee jira hanga afurii shanii dubbise ijoolleen jiraame. Uffatichi uffata guddaa gisee akkana dirqim itti gootee akkasii gurbaa cinaa karaa guutee ganda soddaan deemte baay'ee tola beete. Ta bultiidhaaf yoo hin heerumin tawaan sana heerumte ijoolleen baay'ee jira. Uffataaf heerumtu. Garuu gaa uffata jechuun waan ni jira akka hiriyaan kiyya taatee taajee namni fuudhu hin jiru akka hiriyaan kiyya biyyaa beetti biyyaa baay'ee namni godhu hin jiru ni jira lafa. Amma firoomsaan akkana ta'eef jeetu waan hangaafaan kee akkas ta'u tokko waan akkas akkasii hin jiru. Amma nama waan wayii irraa sii dhiise beektaa waan lammasitti ilmi kaati kanaan ho'ite amma harachi sii dabalaaya gabbara waan jedhamu jira. Galee. Waan san dhagee nam tokko hayyoolee lama sadi qabu mana sirri kumbula kana wanni wali qabu jira jaan garuu kame waan sun. Wallahi mana dukkaanaa banatee jira jaan garuu bara sobaa ta'e baatee Allah waala. Gabbara qofaa miti amma leetti gabbara qofaa miti. Meeshaa mana kan kee jiru suni kan mana jiru ka dur mana bitte suni hin ta'u ka duraan manaa qabdu suni TV mana duraan jiru algaan duraan mana jiru suni gartee firiijni duraan mana jiru sunniin hin ta'u sunniin. Biyya jiru biyya namaatiin jira wanni biyya namaa sun inni jiru wala inni jiru wala. Kumbara leeja kuni anaafis maallaqa bara kuma wanni sana akkamitti kana manaa baasee jijjiira. Arra waan ajaa'ibaa na dhufe kam. Amma ati wanti guddaan ati beeku qabdu maal beektaani amma very important ka ta'e digalee very important ka ta'e fuudhaaf heeruma kan kee intala arsii takka fuudhuudhaaf arsiin tuni ammoo akka lamaa jira jechuun amma gara baaleeti abbaa kiyyaan akkuma siime gara haatiti yaa warra argitee barkeessa haa taatu malee jechuudha. Gara amma ani illee dhaquu baadhu gara sii komandoo kana ta'ee arsii lixaa baale jedhameetu maddaan akkasi jiraa miire
gargara. Amma gara baalee kana gabbara walii kun hedduu very important miti. Galee injiru miti nama garaagarummaa qaba nama gabbara fudhatu jira kan fudhannee jiru. Yaa Rabbi gantaa shitti faan jiraachise. Eh. Haya.